Akkam jirtu nagaa keessanii bakka jirtan maratti nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Ani nagaa kooti. Anaa dhufuu baga nagayaan dhuftanii gara chaanaalii Hawwii Biyyaatti. Chaanaala kanaaf namoonni haaraa taatan yoo jiraattan subscribe godhaa. Maatii naaf ta'aa naffeerraa kooti. Egaa maatii koorri taatan immoo baga nagayaan dhuftanii isiniin jedha. Warroonni na jajjabeessitan hedduu galatoomaa, galata guddaa na biraa qabdu. Arra wanti ni qopheeffadhu. Egaa akkuma agartan kana tursiiftuun qopheeffadha. Baay'ee namatti tola. Kana fakkaata keessi isaallee lallaafaadha. Alli isaa xiqqoo amala koshechuu qaba. Tursiistuu ijoolleen jaallatanidha. Kanan qopheeffadha. Viidiyoo kootti isin immoo anuma waliin turaan affeerraa kooti. Egaa amma dinnicha kana as lafa kaadheen jira. Dinnicha kana mummurochuurraan eegala. Dinnicha kana xiqqoo bisheesseera. Bishaatee ergannedheeni mummuradha. Kun bishaataadha jechuu kooti. Egaa dinnicha kana akka kanatti mummuradha. Utuu bisheessinillee akkuma kanatti sooffachuun hin danda'ama. Ani egaa arra garuu kanatti bisheessee hojjetachuu gatiin barbaadeef malee rakkoo hin qabu. Kara sanallee utuu bisheessinillee akka kanattis qopheeffachuun hin danda'ama. Amma dinnicha koo muree xumuradhe. Ammas kaarota kanas asii lafaan qaba. Kaarota kana mummurachuurraan eegala. Kaarotii kanas bisheesseen xiqqoo. Kanallee lamaansaa kaarotii kanas utuu bisheessinii akkasumaan sooftuu irratti sooffannee qopheeffachuu dandeenya. Kara lamaaniinuu qopheeffachuun hin danda'ama. Dinnicha keenyas utuu hin bisheessinii, kaarotii keenyas utuu hin bisheessinii lamaansaanii sooffannee qopheeffachuu ni dandeenya. Egaa kara lamaaniinuu qopheeffachuun hin danda'ama jechuu kooti. Ani garuu akka bisheessuu godheeni lamaansaaniiyyuu dinnichas bisheesse, kaarotas xiqqoo kaarotii kanas akka bisheessuu godheeni. Amma egaa kaarotii koo muree xumuradheera. Akka kanatti warroota kana kaarotii kanas muree qopheeffadhee qullubbii baaroon qaba. Dinnicha kanas muree qopheeffadheera. As kana koornistaarchiin qabattiin gargaarama. Ashaboo xiqqooshees nan qaba. Barbaree xiqqooshees bifaaf ittiin dabaladha. Qodaa kana keessatti dinnicha kanan gadi galagashadha. Amma egaa dinnicha mummuree qopheeffadhe kana qodaatti galagashadheeni akka kanatti bulleeffadha. Nani mummure sun ga'a waan hin taaneefi xiqqoo akka bulleeffachuu waan hin barbaadeefi waanuma nu bulleessuu danda'uuni akka kanatti bulleeffannaa. Fallaanaanis ta'ee waanuma nu bulleessuun akkanatti xiqqoo bulleeffadha. Amma bullaa'eera. Akkaataan itti qopheeffadhutti naaf ta'eera. Kaarotii koon itti dabaladha. Baaroo shunkurtiin muree qopheessan itti dabaladha. Ashaboof mimmixan qaban ture itti dabaladhe. Amma koornistaarchii kana fallaana shoorbaa laman gargaarama. Wantoota na barbaachisan hunda ergan itti dabaladhe waliin amma kadha. Xiqqoo furdaa waan ta'eefi aannan shoorbaa maankaa tokko kan ta'uun itti dabaladhe. Fallaana shoorbaa tokko kan ta'u jechuu kooti. Itti dabaleeni waliin amma kadha. Akka kanatti waliin makadheera hadheera. Abidda irratti bisheeffadha. Zayitii abiddarra godhadheeni ho'ifadhee bisheeffadha. Amma distii koo abiddarra kaadhee zayitiin koo danfee jira. Kuduraan qopheeffadhe sana kukkuteen keessa buufadha. Akkaataa bocanuu qabachuu danda'uun akka barbaannetti akkaataa hin qabu. Mummurree keessa buufachuu dandeenya. Harka keenyas fayyadamuu dandeenya. Fallaanas gargaaramuu dandeenya. Akka kanatti kukkutee keessa buufadheera. Xiqqooshee haphisachuu qabna. Yoo hin haphanne keessisaa
lallaafaa baay'ee lallaafuu waan danda'uufi akka kanatti itti gaggalagashinee bibisheeffanna. Amma kunoo kana fakkaataa bishaateera keessa baafadheen jira. Baay'ee bareeda, ijatti illee baay'ee namatti tola. Isee keessa buufachuu ammallee sa'aafii akkuma kana godhee haphiseetan keessa buufadha. Akka cornaaqee yookiin bomboliinoo yeroo qopheeffannu abidda keessaa yookiin zayita keessaa dafee ol hin ka'u amala akkasii hin qabu. Keessaa ol kaafanna malee akka kanatti keessa buufadheen sochoofadha. Akkanatti ni bisheeffadha. Kanas sochoosee biraa fagaachuu hin qabnu. Itti gaggalagashannee bisheeffanna. Eegnee itti gaggalagashachuu qabna. Yeroo hin fudhatu, baay'ee salphaadha. Yeroo gabaabaa gidduutti qopheeffachuu dandeenya. Bisheessuun isaa yeroo namatti hin fudhatu, haaphattees bishaatti waan ta'eefi keessumaa ijoolleen baay'ee jaallatti. Nama kamiifuu hin ta'a garuu akka kanatti ammallee bishaateera keessa baafadhaan jira. Ammas akka kanatti keessa baafadheen sa'aafi keessa deeffadha. Keessa nannaqadheen dabaree madabareedhaan nan bisheeffadha. Bisheeffachaan tura. Eegee itti gaggalagashadheen bisheessa. Amma egaa bishaachuutti jira. Bifisaan jijjiiramee jira. Kunoo yeroo bishaatu kana fakkaata. Bifa bareedaa godhataa keessaan baafadha. Suutadhe dhandhama baay'ee namatti tolullee qaba. Ani yeroon qopheessee omaa ittiin daballee sukkaara ittiin daballee namni barbaadu garuu itti dabalee qopheeffachuu danda'a. Anitu ittiin dabaliin akkasumaan hin fayyadamee. Sun fedha keenya, yoo barbaanne itti daballee qopheeffachuu dandeenya, yoo hin barbaanne dhiisuu dandeenya. Anumaatti hin daballee jechuufini. Egaa amma akka kanatti bibisheeffadha. Sochoofadhee dhandhama baay'ee namatti tolullee qaba. Akka kanatti itti gaggalagashuu nama barbaachisa. Yeroo gabaabaa gidduutti kan isheen bishaattu dhugaa dubbachuufi. Keessaan baafadha. Bishaateera amma. Egaa amma kunooti kuduraan ani qopheeffachaa ture. Akka kanatti bisheessaa ture ba'eera. Egaa kunooti kana fakkaataa tursiistuun ani qopheeffachaa ture. Ijattillee baay'ee namatti tola. Kana fakkaata. Turtii amma ammaatti na waliin turtaniif hedduu galatooma. Viidiyoon koo irraa kana fakkaata ture. Yoo isinitti tolee jiraate immoo like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Egaa viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti biyya nagaa keessa turaa. Nagaan naaf turaan isiniin jedha. Torban kun torban nagaa isiniif haa ta'u. Bye.